sargiin tanaan dura hafeefuna qoccaameeshi ammaan booda sargii takkanafu waan Dubaay keessatti godhamu hundayyuu irratti argama takkanafu hanan tanaan dura fuuna qoccaameeshi akkana gadi jennaan sodaatiin itti fakkaatee asirra taa'a kanarra taa'eeshi hafriitara fayyadamu alaganni qofa bichaa miti addunyaan TikTok fayyadamtu hundu friitara hin fayyadama dhala durbaaf dhalaan hunduyyuu dhiiraaf durbaanu hafriitara fayyadamne hin jiru hundu friitara fayyadama anaan qofa miti gurraachuma hoote immoo Afrika hunda gurraachuma bareedas fokkata sanuma morabbi inni caalaan sammuudhaan bareedudha malkii bareedudha ta'e sammuudhaan bareedudha walitti qabeessi hin bitaan foon abbaako han waa'ee koo haasoftu hundashi zaramaa zartii keetifin qallaba baasaan zaramaa zartii keetif walitti qabee qallaban baasa namni waa'ee kiyyaa haasoftan asirra taa'aa isiniif hin dhagawan alsamaachuu akka dursa isin jalaa calisa isinitti fakkaatiin tararra taa'aa ishii dhageessanii jirtan waliigal suuqni isaan banan suuqa sobaa taappellaa kireeffatanii eebba suuqaan qabanarraa nafin gaafa akkana addaan hin citu bar addumaan hin citu ji'a haga ji'a suuquma eebbisiisan suuqa sobaa sargiin isaanii soba sargiin soba ol fuudhum torran tokkoon boodoo liiku ji'a tokkoon boodoo liikan nar nu birin irraa feerenu na yaaminaan sargi keessanii sinufu eebba keessanii sinufu inufu gaafa nan suuqa kiyya baradhee siyaame eebba kiyya nufin hin maraadhe isin eebbisiisamoon ani eebba rabbii barbaada malee eebba namaa barbaadu hande isiniif daldalummaa isinii hojii ani maa birra kiyya fixare hande nan maraadheen sanummaa yoo hafan bar mataa namatti baa tiree shafte leesh eebba suuqa kiyyaa nufinati toltollaa suuqa maal si eebbisiisa maafa si eebbisaa narraa feene birri shan birri kudhan Shita hargacha maafan dhufe see bisa maafan dhufe birrii balabasii kan maafan dhufe birrii dhibbata akkasii kenna sanuuyyuu mar birrii dhibbata akkasiin irraan fuudhan bartuuffii isaanii nama tultulloota maa ani birrii dhibbata akkaan baraaxaa barjee tokkotti nyaadhaan qoostamu gaafa eebba kiyyaan dhufina nayyaaminaan ashi warri Dubaay eebba nayyaaminaan isinitti dhufu lammata anaan tanaan dura dhufe tokko hin sobaa mitiin tatarsaa hin gingilchaadha shimeen hin gingilchaa mitiin tatarsaa mucaan kun interview malte hin tatarsee gingilcha keessa gingilcha migira hamaaf keessatti hin qabanne kanuu ballee qabanne gingilchi afuufa maal afuufta maal tatarsaata maal eenyu baakeeti daati torba tokko keessan dubartii sadii fuudhee dubartii sadii hiiktu hey gadi jari tokko shuru tonta si bino shushu tonta si bino baby diaper is ragayeru gingilcha afuuftu ministry British shikun amis perno intervita afufa ani warum interview nama to interview fidden nama to koyo wa nama san media kesera fidden hawasni akarra barumsa fudatu karra mal fudanam gingilcha afufu tarsau tur ati amma nama caalta bare ani dubartii sadi fuuta qotiyu hola ተተርሳው መለከሰ ዲዚ ቻሉ አረብ ሀገር ይሄዱ እንኳን 12 አመት 12 ሰዓት የተቀመጡ ልጆች አይምሯቸው አገርተኒ ሃን ጀቻት ረሱ ኪሎ ካን ሸማራ ብያ አረባ ነምን ጃለቱ እንጅሩ አባን ከዱ ሲንጃለቱ ሃቲ ከዱ ሲንጃለቱ መራተ ዱፍተ ሲንጃኒ መቃሰቲ ባሰኒ ከነ ሲንጀሱ ከኖ ካን አማ አባንኩ ማንጀ nama hoggaa kudha lama biyya arabaa hojjetee miti namni guyyaa lama biyya arabaa hojjetee iyyuu maraatanii dhufanii amantaa isaanii jijjiiramanii dhufanii jedhee abbaan kun maallaqa ilmoo isaa qaraxxafee nyaate hoggaa kudha lama biyya arabaa hojjette mana ishii ijaarte keessaa baasanii ofiitti jiraatanii abbaa gadaatiin gaafachiiste jaarsa biyyaatiin gaafachiiste seeraan gaafachiiste dadhabnaaniif gara uummataa fidde hunda keessan bira iyyuu jira shamara biyya arabaa hojjettu bira hunda jira kun abbaadhaan ganamuun haadhaan ganamuun obboleessaan ganamuun hunda keenya bira iyyuu jira garuu isin immoo warri cabacabina namni abbaa ofii jibbuun jiru inni abbaateen iska xilga waddu'allo abbaa koo lubbuu kon allaadha faga lubbuu abbaan koo erga abbaanaaf ta'e abbaan tokko abbaa namaan taane yoo nama kaaduu hin kaade bar ilmoo isaa kaade bar maallaqaa jedhee amma kun sanuuyyuu abbaa amantaa marrakiirra bahanii namni maallaqa namaa nyaata cubbuudha jechaa nama barsiisaa isaan cubbuu isaan hojjetan eenyutu isaan gaafata isaan maa isheen ilmoo isaanii miti akkuma obboleettiin tu naxalaa uffattee dagadagdee isaan jala deemtu akkuma ishii alchan tanas alchanii maa damma kuteen kennaaf kutaa tokko jedhu hunduma tokko
Mamadon tokko Saudi taa'eeti Dubaayitti jaallatee mucayyooni odoo inni jaalallashiitiin gubachaa boba'aa jiru dhiira biraa jaallattee istooreejii irra godhattee Mamadon kiyya immoo jilaanfoon kiyya ani odoo si jedhee boba'uu odoo si jedhee gubadhuu jaalalli kee sammuu na koree jaalalli kee binaan na dhoggee laphee na cufee otoo si gubachaa jiru ati akkamitti irratti jaalattaa kinoo siifan du'aa si'aa hiikkadhu karaa si'aa bal'ootu jedhee of ajjeese jedhan oduu dhagee dhugaadha moo soba wanni kun. Attaarraa nutti dhima yoo dhugaa ta'e baga du'e nafsee isaa amaaru baga du'e salaamu alaikum ofiin of ajjeese waan ta'eef waan rabbii keessa hin jiru kun ofiin of ajjeese namni namaa jedhee of ajjeese inni gowwaadha baga du'e baga of ajjeese miknaatum gumaan nu ba'ee jiruuf alif gizee baay'ee kan dhageenyu irsi niitii ajjeese asidiitti daffa'ee qoncooraan qaraaxxafee bineessaa laatee ibiddaan gubee dhageenya maallaqa shirraa nyaatee maalii ishii godhee ulfeessee gatee dhageenya malee. Iro dubartii dha edha fajjese nageenye gumaanuu baaste micayyoon tun micayoo tanaaf siidan ijaarramuu qaba micayyoon tun badhaasa badhaafamuu qabdi akka addunyaatti shallamamuu qabdi baga du'e axxarree immoo sinitti himna naxxarraa naqoo information sabachaa jirra dhugaaf sobatee adda baafannee immoo sinitti himna bakka eebbaa bulaa wal nyaacha gaarii siniif halkan takkaaf aangoon naa kennamteen ira obbaatii tana keessaa godhe tallaan Cirra kundeetti la qantasira innaataachun inna iri akkana maqaa dhiirati yamamuu qabdu bakka wandaa garanii ta'uu qabdu hundeetti shirraa kuta silaan gonjoora dhaasanu mulaa ciraanii miti lirree kasin irraa muru gonjoora to aangoo halkanuma takkaaf naa kenname halkanuma takkaaf odoo aangoon naa kenname dhiira dayyuusa lafarraa ibta mucattii saree likiskisiin tun tanaan dura udaan nyaatte udaan haydeetu udaan umshii nyaatte moodesii nyaachaa ture waan saree malee waan namaan hojjetu amma kino torban guute amantaa keenya arrabsaa jira jechuudha. Garuu isin immoo warri isa hordoftan isin sana makkasaa sareedha jechuudha. Isa hordoftanii fooloo isa gootanii laayikii isa gootanii koomentii isa laattan isinis sareedha. Isinis dayyuusa. Dhiira akkanaas ilaalaa garaan nama qabbanaa silaasaniin booda. Makinaatu maqaa dhiiraa baachuun qabu kun irraa kutamuu qaba bakka maqaa dhiiraa baasan irraa. Salaamu alaikum. Dallaalota Dubaay. Akkami baraata sini tasmaamee wal bartanii baraataadhaan hinde ani baraata reesh birrii shangalee injira baraata birrii shangalee ram baraataan takkittiin birrii takka baraata takka jazneet shaayii teenya takka raan laggabneet guyyaattiin oolla nuti iyyeessi akka mala oola amma akka dallaaltoonni teenya akka jirtuun baraatatti gaddachaa ta'e manni baangaalii akka jiruun oromoo bichaa gudiidha barkun gizee duraagaa giiftii ko guyyaatti nama 8 nama 7 ol fidaa oolu riipoortii oolu abayaa boodii kana gadi buunaan laal shoqoroom shut waan minni tana nama biyyarraa fidamu dallaalli baan lafarra deemtu oromoo lafarra deemtu nu dallaala dur amma kaabbichuun karaa cufee jennaan baraatatti gaddachaate qabu manni baangaalee akka jiru oromoo bichaadhaam baga ollu qixxeesse waaqni kunis waan biisaan asiin boodi dee tikkeettiin akkas narkaa ta'e tokko narkaa hafe amma kobaasaa jirti dallaalli Dubaay hundi ishiitu jechuudha getteessee mataa gadi qaraqqarteeti waan nyaattu dhabdee baraataa jaachaa jirti mana kiraa waan kaffaltu dhabdee bahara bulaa jirti yaa taa abbaataachuu kana qaba kinoo waan viidiyoon kaleessa irri bineensa irraa of eegaa nama nyaata irri jedhe san akkamitti dhiira hunda jettee nu arrabsita minaamin tush haadhama takka sinaan isin hunda keessanu takka fayyaa kan qabdu hin jirtu irri Itoophiyaa keessattuu irri Oromoo takka kan fayyaa qabdu hin jirtu ana fayyaa qabduun agarreewu xiqqaa haga guddaa keessanii kan fayyaa qabduun agarreme mee isituu dhiira viidiyoo kanarratti duwit godhiiti ani maallaqa dubartii takka nyaadheen beeku dubartii takka ofitti boojiseen beeku ani qulqulluudha rabbiin na beeka jedhu dubbadhume hin jirtan ka miknaatum takka jaalalaan kan dubartii boochisee jira takka maallaqa ishee irraa nyaatee boochisee jira dubartuma haquma dubartii dafqa dubartii ofirraan qabu jedhimeeti dhiira jirta dhiira Itoophiyaa jiru hoo ta'e kaalsii isaatii kaasee karsii isaa maallaqa dubartiitiin guuttata hambiyya arabaa jiru mana keessa jiraatu birrii dubartii kafalaaboo tushooch kamtuu keetu nagaa qabaa ammoo iyyuu sanummaa akka dhiiraa haasofti bara maqaan dhiiraa dhoolu akka dhiiraa haasofti cal jedhi hoolaa kee eegi tush sinamma dhiiraa nama arrabsitu jechuudha dhiira jechuun kana mee dhiirumti takka haadha kee uffata uffistee haadha kee eebbisiistee haadha keetti mana ijaarte jirta irratti diigdee irratti gubuu malee hanishiin qabdu irraa hiikkachuu malee mee fidi kootu si agarraa dhiiraa jechuun bineessa nasinin jedhe
dhiirri waraabechaan addan jiru waraabecha keessa waraabessa adii qoroxxomee kan lafee namaa nyaatu. Look dhiiraaf dubartii ilaalme dubartiin biyya baateet jireenya ishii hunda maatii isheetiif jiraatti. Ashkara arabaa taatee mana haadhatti ijaarti gurbaan. An obboleettiin haadhatti mana ijaarte obboleessi mana haadharratti gurguraa bara. Dhiira jechuun kana. Mee dhiira laali biyya kan diigu dhiira. Biyya barbadeessee biyya kunoo galaa baha kan wallaachise dhiiraa miire waa dubartiin biyya diigde. Biyya Itoophiyaa balbalaa fi balbala kan wallaachise dhiira. Rasaasan kan biyya gubu dhiira. Ibiddaan kan biyya gubu dhiira. Qabeenya kan gubu dhiira. Abbaa dhaabee kan ilmoo ajjeesu dhiira. Haadha teechisee kan ilmoo ajjeesu dhiira. Dhiira jechuun bineensa adda hin jiru. Waraabessa isaan si nyaatu. Dhiiratti hin nyaatina qoroxxomee si nyaata dhiira. Bineensa dhiira. Jaalala fakkaatee sitti dhiyaatee qabeenya keessirraa nyaatee siin akka shankoora maxxatti godhanii nyaatanii gatanitti maxxatti godhee si gata. Namummaan qabu dhiirri. Sammuunsaa sammuu namummaa keessa hin jiru. Sammuu bineensatti keessa jira isa. Dhiira jechuun waraabessaan adda hin jiru. Daa'ima hoggaa sagalii gudeedee kan ajjeesu dhiira. Dubartiitti kan beenzila naqu dhiira. Dubartiin leesh duuti dubartiin. Haadha barra. Baattee guddistii barra. Dugdatti baatti garaatti baatti leeshaati duuti. Dubartiin hunduu haadha. Kanaafuu bineensa dhiirri. Mana baasanii sinii godhan dhiira jechuun waraabessa. Mucaan kun amma haadhasaa qaraxaaxafee qoncooraan qaraxaaxafee sareedhaan haatee jechuudha haadha ofii mana baasaa sinii godhare. Dhalchitanuyyuu akka siniin guddanne dhiirri. Dhaltuyyuu siin guddatiin ilmi dhiiraa mana baasaa sii godha. Biyyaan tolu siif hin tolu. Ilmoon kan haadhaa toltetu biyyaa tola. Haadhaaf hin tolu biyyaafis hin tolu. Maal sinii godha? Mahaanii ta'uu wayya bara. Mahaaniin galata qabdi. Rabbi sinnahaaf. Lafti sinnahaaf namni sinnaaf mahaanidhaaf. Maal sinii godha ilmi dhiiraa? Ilmi dhiiraa bineensa. Dhaabadhee lafa mana ilmariiratti ilmuma dhiiratti bakka ilmi dhiiraa geeyyuun ga'uyyuu too gabataa tokko sin wajjin hin nyaadhu sin tokkuma bineensota. Keessattuu dhiirri Itoophiyaa.